Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kaatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka bakka jirtaniitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amaloomaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abboota keenyaa fi haadholee keenyaan jedhu hundumaan galateeffamu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa fi haadholii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan boqonnaa afuraffaa kitaabilee kakuu haaraa jalqabnee barachaa akka jirru ni beekama. Barumsa kanaan kutaa darbe kutaa 11ffaatiin obbolaawwanii barumsa kana hordofaa jirtan akkuma yaadattan ergaawwan qulqulluu Phexroo Phaawulos kan jedhan jalqabneedha kan dhaabbanne seensasa. Qulqulluun Phaawulos eenyu akka ta'e kiristaanummaatti akkamitti akka inni dhufe erga sanaas immoo tajaajila taasiseedhaa fi ergaawwan isaa 10 tarreessineetu akka seensaatti ilaallee kan dhaabbanne jechuudha. Guyyaa har'aas isumatti fuudhaan akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootti kutaa 12ffaa barumsa kanaa kan ta'u ergaawwan ergaa qulqulluu Phaawulos gara saboota Roomaatti kan ergee kan jedhuun barumsa keenya kan itti fufnudha kan ta'u jechuudha. Akkuma yeroowwan darbanii uumaan keenya har'as nu gidduutti argamuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan ergaawwan qulqulluu Phaawulos 10 kan jedhu seensa yeroo darbee jalqabneedhaan ergaawwan kanas tarreessinee dhaabbanneerra waan ta'eedhaaf amma jalqabuudhaan immoo ergaawwan kana tokko tokkoon tarreessinee barachaa deemnaa jechuudha. Bu'uuruma kitaaba qulqulluutti bataayinaan ergaan jalqabaa ergaa gara saboota Roomaatti kan ergamedha. Ergaan kun kan qulqulluu Phaawulos ta'uusaa dursinee ibsineerra. Kanaafuu guyyaarraa ergaa qulqulluu Phaawulos gara saboota Roomaatti kan jedhu ni barannaa jechuudha. Roomaan maalidha kan jedhu haa ilaallu. Roomaan guyyaa har'aa magaala guddittii biyya Xaaliyaan yookiin Itaalii kan jennudha. Yeroo sanatti garuu kanarraa adda kan ta'e biyyoota bebbeekamoo addunyaa kanaarraa kan turaniidhaaf magaala guddoo turte. Biyyoota bebbeekamoo addunyaa kanaa gaafa jennu kanneen beekaman akka addunyaatti kanneen beekaman biyyoota kana hundumaa Roomaan bitaa waan turteedhaaf magaalli guddaa Roomaa ta'e biyyoota addunyaa kana jiran jalatti bulchaa turte jechuudha. Beetalee hanga Itoophiyaatti dhuftee gamaan amma Hindiitti bulchaa turteetti. Biyya kana turte jechuudha yeroo sanatti Roomaani. Magaalaan kun magaala Qeesaarota jechuun Ingilii mootota Roomaa jechuudha warreen duraadha. Magaala Qeesaarotaa waan turteedhaaf baay'ooliin keessa jiraachaa turan magaala guddoo mootonni yookiin Qeesaaronni kan keessa jiraatan akkasuma uummanni baay'een kan keessa jiraatan ta'uu isaatiin Yihuudoonnis achi jiraachaa turanii Yihuudoonni yaa'u bakka jiranitti mikuraaba isaanii ijaaraa akka turan seenaan isaanii namatti agarsiisa. Isaanis mikuraaba isaanii ijaaranii dhanna warreen hin qabanne alagoota warreen jedhaman immoo gara dhanna qabannaatti gara ijoollummaa Waaqayyootti fiduudhaan baay'inaan magaala Roomaa keessa jiraachaa turanii jechuudha. Biyya kana magaalaa kana jechuudha kiristaanummaan yeroo dhufu duuka bu'oonni gooftaa keenya barsiisuu yoo jalqaban kiristaanummaan bakkeen waan inni dursee ga'e keessaa tokko magaala Roomaadha. Kiristaanummaan magaala Roomaa dafee seenuudhaaf sababoonni gurguddoo 3 tokko ni jiru. Isaanis kan jalqabaa guyyaa hafuurri qulqulluun duuka bu'ootaaf bu'e sanatti Yerusaalemitti kanneen cuuban keessaa Roomaanonni keessa turaniiru. Isaan kun biyya isaaniitti deebi'anii mana kiristaanaa hundeessaniiru. Sababni kan jalqabaa kanadha. Yaa'u kun bara 34ffaatti jechuudha. Lallaba qulqulluu Phexrosiin guyyaa sanatti namoonni 3,000 akka isaan cuubaman kitaabni hojii duuka bu'ootaa nutti agarsiisa. Kanneen cuuban kun namoonni kun bakka adda addaatti kanneen dhufan ta'uusaa achumatti ibsameera. Namoota kana keessaa warreen eessaa jiru warreen saboota Roomaa yookiin namoonni Roomaa kana keessa ni jiru.
Isaanis kallattiimaan deemaniitu biyya isaaniitti kiristaanummaa jalqabsiisaniiru. Innaa sababa kana kiristaanummaan karaa isaanii dursee seenuu danda'eera kan jalqabaan kanadha. Kan lammaffaa immoo qulqulluun Phaawulos magaalota Roomaa waliin walitti dhiyaatanya qaban kan akka Efesoon, kan akka Qorontos, Tasalonqee isaan kana keessatti lallabuu isaadha. Yaa'u magaalli kun daldalaanis wal qabatu, walitti dhufeenya ni qabu. Qulqulluun Phaawulos magaalaa kanatti gaafa lallabu isaan asitti lallabamanii kiristaanummaa fudhatan kallattiimaan gara sanaa akka deeman warreen Roomaa dhufanis immoo isaan kana duukaa quunnamuudhaan kiristaanummaa akka qabatan sababa kanarraa kan ka'e kiristaanummaan Roomaa keessatti babal'achuu danda'eera. Kan sadaffaa immoo qulqullichi Phexros Roomaa deemee barsiisuu isaadha. Yaa'u Phexros teessoon isaas paatriyaarkiin isaa kan jalqabaa kan Roomaadha miti qulqulluun Phexros achi seenuudhaan Roomaa seenuudhaan barsiiseera. Sanarraa ka'uudhaan baay'ooliin kiristaanummaa qabataniiru jechuudha. Sababoota kanarraa kan ka'e kiristaanummaan dursee Roomaa ga'uu danda'eeraadha. Qulqulluun Phaawulos ergaa kana kan barreesse Qorontos osoo jiruudha. Yaa'u osoo hin deemin jechuudha. Gara Roomaa kan deeme boodadha. Oliiyyannoo taasifachuudhaan qabamee waggoota lamaaf erga hidhamee booda dachee Israa'elitti oliiyyannoo gara Qeesaaritti godhachuudhaan merkabaan gara Roomaa deemee achuma osoo jiruuti. Yaa'u seenaa isaa akka barannetti kan du'e kan boqote jechuudha kan wareegamummaadhaan darbe. Otoo achi hin deemin du'a ergaa kana garuu kan barreesse. Innis naannoo bara 54ttidha. Inni Roomaatti haa barreessu malee ergaa kana gara mana kiristaanaa Roomaatti kan geessittu immoo hojjettuu mana kiristaanaa Keenkiraawus kan turte Feebeen kan jedhamtudha. Yaa'u maqaa ishee qulqullichi Phaawulos ergaa kanattuu ishee kaaseera. Innaa isheedha jechuudha ergaa kana gara Roomaa kan geessite jechuudha. Ergaan kun maaliif barreeffame? Sababoota ergaan kun barreeffameef mee haa ilaallu. Namoonni Roomaa keessa jiraachaa turaniidhaa fi kiristaanummaa fudhatan jaalalaa fi nageenya kiristaanummaan barsiistuu dhiisuudhaan sirnaaf barsiifata irratti Yihuudoonni fi alagoonni wal mormaa turan. Innaa qulqulluun Phaawulos kana yeroo dhaga'u lamaan isaaniidhaaf walitti araarsuudhaaf jecha kiristaanummaan akka jiraataniidhaafis isaaniif barreesseera maal jechuudha. Roomaa keessa kanneen jiran Yihuudoonnis warreen alagoota kan jedhaman kakuu moofaattis lamaan isaaniiyyuu kiristaanummaa warreen fudhatan jechuudha. Jaalalaa fi sirna kiristaanummaa dhiisuudhaan gara maalitti? Gara sirna Yihuudootaatti. Barsiifannaa isaanii fakkeenyaaf kan akka dhagna qabannaa, kan akka nyaataaf dhugaatii irratti kana kanaan gaafa isaan wal mormuu jalqaban qulqulluun Phaawulos yeroo kana dhaga'u isin kiristaanummaatti dhuftaniittu barsiifanni kun hundumtuu waa tokko miti jechuudhaan isaan kana walitti araarsee ittiiyyuu kiristaanummaadhaan akka isaan jiraatan jecha kana barreesseeraaf. Dhimmi kun bakka baay'eetti gaafa ergaawwan boqonnaawwan 16 kana gaafa dubbisnu bakka baay'eetti dhimmuma kanaa dubbataa jechuudha. Kaayyoon isaanii guddaan kanumadha. Warreen Yihuudotaa Lammatsaadik isaan immoo warra alagootaa tuffachuudhaaf jecha sirna isaanii akka kabajamu gochuudhaan obbolaawwan isaanii qeequu isaaniin gadi qabu kun baay'ee tureera. Kana ilaalchisuudhaan ergaawwan kun bal'inaan kan barreeffaman. Kan biraa immoo namoonni namaniin tokko tokko kiristaanonni gibira hin kaffallu jechuudhaan mootii Roomaa falmu jechaa waan ta'eef ittiyyuu kiristaanonni amantaa isaanii hanga hin tuqnetti moototaaf bitamuu akka qaban ibsuudhaafidha qulqullichi kun kana kan barreesse ergaa isaa boqonnaa 13ffaa kana yoo dubbisnu ni arganna. Amantaa keenya hin tuqnetti moototaaf amanamuun isaaniin kan kaa'eyyuu waaqayyodha. Fedha waaqayyo malee waa tokko hin jiru waan ta'eedhaaf gibira kaffaluun dirqama akka ta'e malee kiristaanummaan moototaaf hin bitaminaa. Mootiin samiif lafaa Kiristoosidhaan jennaa eeyyeen kan lubbuu keenyaa Kiristoosidha. Kana gaafa jennu lafarratti mootii kan biraan barbaannu hin bitamnu jechuu keenya miti. Biyya keessa jiraannutti wanta ta'u hundumaadhaaf fakkeenyaa fi misooma fakkeenyaaf deeggaruun dirqamadha. Kun kiristaanummaan kana dhimma dhiibuuf hin qabdu hin deeggara malee. Gibira kaffaluun dirqama kiristaanaati. Innaa kana kiristaanummaa ittiyyuu kana ni ajaja malee hin dhorku jechuudhaaf jecha kana barreesseeraa fi akkasumas immoo isaan ilaaluudhaaf gara Roomaa hanga deemettis immoo barachaa akka isaan turaniidhaaf jajjabaachaa barachaa waliin ta'anii piroograamota hafuuraa hirmaachaa akka isaan turaniif jecha ergaa kana isaaniif barreesseera jechuudha. Egaan ergaan kun haala kanaatiin kan barreeffamu kun qabiyyeen isaa hoo maalidha kan jennu immoo mee haa ilaallu. Qabiyyeen ergichaa ergaan kun waliigalatti boqonnaa 16dha kan qabu. Boqonnaawwan kana akka armaan gaditti bakka 7tti qooduudhaan ilaaluu dandeenya. Kan jalqabaa seensa ergichaati. Egaa qulqulluun Phaawulos
Jalqaba gaafa jalqabu ergaawwan isaa amaloonni ergaawwan qulqulluu Phaawulos keessaa inni jalqabaan jechuudha nageenyadha. Nagaa gaafachuu obboleessa keessan abalu jechuudhaan maqaa isaa erga kaasee booda nagaan gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos isiniif haa baay'atu waa'ee keessanii naaf nan kadhadhaa waa'ee keessanii wanta gaarii yaadachuudhaan hawwii qabu ni kaasaa isaan kun seensa jedhamu. Ittaanee waa'ee dha'icha cubbamoota irratti dhufuus ni dubbata boqonnaan tokko kun cubbamoonni bara dhumaatti dha'icha akkamitti isaan eeggatu bal'inaan kaaseera. Kan lammaffaa immoo boqonnaa 2-3 kan jirudha. Waa'ee nama obboleessa isaa hadheessuu obboleessa isaa nama hadheessuu waan ofiin hin hojjenne nama barsiisuu namoonni baay'een kana kan taasisan tokko tokko obboleewwan ofiitii ol of qabuudhaan isaan kaan immoo gadi qabuudhaan kun amala Yihuudootaadha beektanii. Ofii isaanii maalidhaa jalqaba seera oriitii keessa waan turedhaaf dhanna qabataniiru. Nyaanni isaanii kan kitaabatti barreeffamedha. Haalli jireenya isaanii dhanna harka dhiqannaan seerota kana kaanii eegu. Namoonni kun kiristaanummaatti dhufaniiru. Warreen alagootaas immoo hin jiru. Alagoonni immoo seera tokkoyyuu hin qaban. Isaan kanarraa addadha seerri isaanii. Isaanis kiristaanummaatti gaafa dhufan isaan kun isaan kanaan hadheessochaadha. Ilaala. Obbolaawwan ta'anii Yihuudoonni warreen alagootaa kana jedhamaa kanneen turan kiristaanota kanaan hadheessaa turaniiru. Waan ofiin hojjenne nama barsiisuu. Inni kun yaa'u nuufis guyyaarraa wanta guddaadha ba'uunati. Namootaaf kun jalqaba amala Yihuudootaadha warreen Farisaawiyaan kanneen jedhaman. Gooftaan keenya wangeela Maatewos boqonnaa 23tti bal'inaan waa'ee isaanii kaaseera. Nama tokko amansiisuudhaaf baay'ee wanta baay'ee dhamootu. Erga amansiistanii booda garuu mataa keessanii olitti si'a lama namoota gahannamaa isaan taasistu. Ofii keessanii waa tokko gochuun barbaaddan namoota garuu seera irra tuultu harka isiniin garuu quba keessan tuquun barbaaddan jechuudhaan dubbateera waa'ee isaanii naaf tokko isaaniif guyyaarras nuufis sirrii mala kun. Baay'ooliin keenya hin dubbannaa hin barreessinaa maal goona malee ittiin hin jiraannu. Innaa waa'ee kanaa qulqulluun Phaawulos barreesseera. Akkasumas immoo waa'ee dhanna qabannaadhaaf Yihuudummaadha. Inni kun dhanna qabannaa akka hafe beekaa kana booda dhanna qabannaan waa tokko faayidaa akka hin qabne walumaa galatti kiristaanummaa keessatti Yihuudoonni duri yaa'u ijoollee Abrahaam kan jedhaman dhanna qabannaatinidha. Amma garuu isaanis warreen alagoonnis gara kiristaanummaatti dhufaniiru. Alagoonni dhanna hin qabatan ni beektu. Dhanna hin qabatan isaan. Yeroo kana qeequu dhufaa jechuudha. Isaan kun akkamitti dhanna hin qabatanii Yihuudummaa ta'uudhaaf dhanna qabachuu qabdu. Sijjamar yeroo kanatti kiristaanummaa keessatti Yihuudaawwii ta'uun faayidaa hin qabu. Waan tokko jechaadha. Yihuudummaan dhanna qabannaatiin itti dabalamuudha. Garuu namni tokko dhanna qabateetti dabalamuudhaaf waa tokko faayidaa argatu hin qabu. Inni guddaan fayyina ilma waaqayyootiin raawwatametti ta'uudhaan fayyuudha malee dhanna qabannaa Yihuudii ta'uun waa tokko faayidaa akka hin qabne kanarratti agarsiiseera jechuudha. Boqonnaa 4-5 kan jiru immoo waa'ee amantiidhaan fayyuudha. Namni kan fayyu amantiidhaanidha. Salphaadhumatti. Gidii kana warreen Pirootestaantii kallattii hin taaneef fudhataniiru. Qulqulluun Phaawulos dhimmi isaa waa'ee hojiin kiristaanummaan barbaachisu kana godhaa beekaa Iyyasuus Kiristoos ilma waaqayyoodhaatii amanaa qofa fayyaa miti inni. Jalloonni hin jallisu kana ba'uunati. Qulqullichi garuu kana dhimma kanaaf hin barreessine. Amantiidhaan fayyuu qulqulluun Phaawulos kan barreessaa jiru jarreen kanaafidha. Kitaabni kun kan barreeffame warreen biyya Roomaa jiran jennee miti Roomaa keessa kanneen jiraatan kiristaanummaatti kanneen dhufan Yihuudotaa fi alagoota keessaa warreen dhufaniifidha. Warreen Yihuudoonni kuni fayyinni kan argamu maalidhaa? Dhanna qabachuu qabdu. Dhanna qabachuu qabdu. Seerota kana eeguu qabdu. Seera maali? Seera nyaataa fakkeenyaaf harka dhiqannaa. Isaan kana eeguu qabdu yoo kana taate malee hin fayyitan jechuudhaan kan isaan dubbatan. Alagoonni immoo kana gochuu hin danda'an. Tokko dhanna hin qabatan. Dhanna qabannaan jibbu. Lammaffaatti seera isaanii kana amma taanan jira boqonnaa 14 kan argannu. Waa'ee sirna nyaataa ni qabu. Aadaa isaanii sana gadhiisuudhaan aadaa Yihuudotaa qabachuun baay'eetti cima. Kanaaf isin hin fayyitanii akka jechuutti yaadu jechuudha. Yihuudoonni agartanii obbolaawwan isaanii kan alagootaan akkasidha turan. Qulqulluun Phaawulos lakkii fayyinni kanaan jiru hundumtuu kan fayyu Iyyasuus Kiristoos dubbii fayyinaa irraa walitti amanuutiidha malee kanaan mitiidha kan inni jedhu. Malee hojii gaarii kiristaanummaan kanatti ta'anii kan dhufuudha. Erga amananii booda hojiiwwan gaarii kiristaanummaa raawwachuun eenyumtuu akka baay'eetti barsiisee gara fuuldaatti ni arganna kitaaba isaa keessatti baay'eetti. Wangeelli dhimmi isaa kaayyoon isaa inni guddaan kanadha. Wangeela Maatewos boqonnaa 25 qofa gaafa ilaalte warreen amananiif gaaffii kan isaan gaafatamedha. Hojiiwwan gaarii kiristaanummaa jechuudha.
Innaa qulqulluun Phaawulos jarreen kanaanidha walitti araarsaa jira malee hojii gaarii kiristaanummaa hojjetinaa beekkaasinaa amanaama qofa fayyaa kan jedhu osoo hin taane dhimma kana walitti araarsuuf jecha kana barreesseeraadha. Boqonnaa 6-8 immoo bilisummaa Kiristoosiin argame. Horiitiin nama fayyisuu akka dadhabe. Kana kan odeessuudha. Yaa Kiristoos gooftaa keenya bilisummaan diiyaabiloos jalaa bittaa si'ool jalaatii arganneerra. Waa'ee kanaa ni kaasaa. Akkasumallee horiitiin nama fayyisuu dadhabuusaadha. Horiitiin otoo fayyisatee maa Kiristoos dhufuun hin barbaachisu ture. እንግዲህ guyyaadha namoonni kanas jallisanii ba'uunatti warreen yaaltaaddelu ሰዎች namoonni kallattii biraadhaan sammuu isaanii qabsiisan beektadee fayyina kana ala kan ta'an fayyina kan itti fakkaatan jechuudha. Seerota horiitii guutummaatti gatuudhaan kun qulqulluun Phaawulos horiitiin nama fayyisuudha. Sana boommii eegduu taabota fudhatu. Kaanaamiitti kan inni wal qabsiisaa jiru. Horiitii jedhamee kanas kaafame saboonni Israa'eloonni kun jechuun Yihuudoonni kun sirna horiitii keessa kan jiru sana seeraawwan eegan sanadha. Seeronni eegamaa turan sun fakkeenyaaf barsiifata isaanii kana. Dhagna qabannaa isaanii kana. Inni kun otoo nama fayyisatee maa Kiristoos dhufuun barbaachisu ture. Aarsaan isaanii mataan isaanii. Aarsaan isaanii isaa ta'u mataan isaa fayyisuu hin dandeenye. Kanaafidha Kiristoos kan dhufe malee guutummaatti beekaa horiitii keessaa ba'a jechuusaa otoo hin taane isa isaan kaasan sun akka fayyisuu hin dandeenyedha. Sagaleen maakoo tokkotti kan jiru immoo fayyinni Israa'elootaafis warreen Waaqayyoon hin beekne Ormootaafis akka ta'edha. Fayyinni gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyesuus Kiristoosiin raawwatame sanyii addaa hundumaafidha. Warreen kanaafis. Kanaaf tokkummaadhaan itti fayyadamaadha. Boqonnaa 12-13 waa'ee naamusa kiristaanummaa fakkeenyaaf kan akka gibira kaffaluu biyya keessa majaatanitti ajajamu kallattii kamiiniyyuu warreen bitaniidhaaf gadi qabamuudhaan amma amantaa ofii amma hin tuqnetti. Amantaa hanga daangessutti amantaa ofii amma hin tuqnetti ajajamu. Amantaadhaa ol kan ta'e garuu qulqullichi Phexros akkuma jedhe isiniin caalaa seera Waaqayyoo kabajnaa kan jedhu immoo ni jira jechuudha. Innaa hanga kanaa amma hin taanetti mootummaadhaaf biyyaaf bitamus sirriin barbaachisaa akka ta'e naamusa kiristaanummaa barsiisa. 14-16 yookiin amma xumuraatti kan jiru immoo obbolaawwan ofii jabeessuu gufuu walii ta'uu irraatii fagaachuudhaaf gudunfaa isaanii wal jabeessuu warreen amantiin isaanii laafaa ta'e haggasuut obsaa jechuudhaan jalqaba 14ffaa gaafa laaltan yeroo sanatti akkam ture beekte Yihuudoonni amantiin isaanii baay'ee laafaadha. Maaliif isaan beekaa sirriitti hima sana seeruma qabatan sanaan akka fayyan qofaadha kan kaasan waan ta'eedhaaf isaan akkasii namoota akkasii obsaa beetelemaa jechaa turanii 14ffaa kana gaafa laallu waa'ee nyaataa irratti mormii guddaa kaasaniiru. Yihuudoonni yaa seera Lewwotaa boqonnaa 12tti kan barreeffame sana kan isaan nyaatan bakki guyyaadhaa biyya keetti kan nyaatamu jechaadha. Nyaata foonii kan akkasii nyaatu. Alagoonni immoo nyaata foon kan ta'e hunduma nyaatu. Waan tokko kan isaan hafu hin jiru jechuudha. Innaa kanarratti isaan ceebboo akkamitti kana nyaatu? Kanaan fayyina hin jiru. Kana dhiistanii kana nyaachuu qabdu jechuudhaan yeroo isaan akka jiran warreen amantiidhaan jaboo ta'an obsaa. Kana booda amantii keessatti nyaata kana nyaachuuf dhiisuun fayyadu kana wal hin qabatu. Deemmoo xuraa kan jedhamu kakawaa keessa jiru. Beeka walumaa galasaa. Innaa maal jedhu qulqulluun Phaawulos? Warreen inni nyaatu isa nyaanneen hin xureessin. Inni nyaanne immoo inni kan amantan wanta barbaadan nyaadhaa. Inni nyaatu Kiristoosiif nyaata. Inni nyaannes Kiristoosiif isaa. Warra amantan nyaadhaa. Warreen amanne immoo isaatii atiikiltii yookiin kuduraa fi muduraa nyaadhaa. Jechuudhaan ibsaaf. Innaa kun maalidhaa? Kakuu haaraa keessatti foon tokkoyyuu xuraa kan ta'e hin jiru. Beekaa namni barsiifata irraa kan ka'e wanta barbaade nyaatee dhiisuu danda'a. Malee kana nyaadhaa kana dhiisaa kan jedhu seerri akkasii kan kakuu moofaadha malee kakuu haaraa irratti kana fidanii wal bira kaa'uudhaan namootaaf gufuu ta'uun sirrii akka hin taane. Sirrii akka hin taane inni nyaatu haa nyaatu inni nyaannes haa dhiisu. Malee dirqama kana nyaachuu qabdaa dirqama kana nyaachuu hin qabduun inni kun yeroo soomaadha malee yeroo soomaa hin taanetti namni waan barbaade nyaachuu danda'a. Yaa barsiifataan Yihuudoonni nyaatota guyyaadhaa kan Itoophiyaatti nyaannu qofa nyaatu. Nyaachuu dhiisuun isaanii cubbuu miti. Alagoonni immoo kanarra kan darbanii wantoota baay'ee foon kan ta'an hundumaa nyaatu. Kunis cubbuu miti. Innaa haala kanaatiin wal kabajaa fi gufuu waliif hin ta'inaa wajjin jiraadhaa kan jedhu bal'inaa ibsa jechuudha. Walumaa galatti waa'ee Yihuudotaaf alagoota gidduutti kan ka'edha. Kitaabni kun ergaan gara Roomaatti barreeffame kun kan ibsu jechuudha. Yeroo qo'annu kallattii kanaatiin ilaallee haa qo'annu. Beetlee ergaawwan qulqulluu Phaawulos yeroo qo'annu 14ffaan isaanii jechuudha. Eenyuuf barreeffame kan jedhu sitti beekamuu qaba. Amma sitti yoo barreeffame kun Roomaawotaaf barreeffame. Roomaa keessa hojjechaa ture Yihuudotaaf alagootadha. Amma Ibroota bira gaafa geenyu immoo gaafa geenyu guutummaatti ergaan isaa kun addadha kanarraati. Maaliif namoota barreeffaman hundaa malee
nama kutaa 5 barateedhaaf waa'ee digirii barreessuu hin danda'amu. Nama digirii barateedhaaf dhibbanii waa'ee sanaa kan maastarsiitti dubbachuun inni kun ofitti qoosuudha yookiin nama callisanii yeroo ofii fixuudha manna. Akka isaan waan isaan beekaniidhaaf akka isaaniif galutti qulqulluun Phaawulos ni barreessaaf jechuudha. Akkasumas kaayyoon barreeffama isaas maali kan jedhu ilaalamuu qaba. Innaa ergaawwan gaafa dubbisnu akkasitti ilaaluudha malee asii tokko fuunee caqasa tokko Roomaa keessaa tokko fuunee Ibroota keessaa tokko fuunee walitti bu'a kun warreen jedhan isaan kun wallaalummaadhaa kan ka'e waan ta'eedhaaf ergaawwan qulqulluu Phaawulos isaan kan gaafa barannu eessatti barreeffame, eenyuuf barreeffame, eenyutu barreesse, kaayyoo maaliif barreesse kan jedhu sirriitti ilaalamuu qabu jechuudha. Kutaan irraa asumatti nu haa ga'u kutaa ittaanuun ergaa gara Qorontoos saboota Qorontoos kan ergame kan jalqabaa qabanneedha kan deebinu. Har'aaf asumatti nu haa ga'u abbaa barumsa kanaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaa ittaanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyoon turtii gaarii galanni Waaqayyoof.